Akkam jirtu daawwattoota ABTK keenya guyyaadhaan tana Adobe Photoshop irratti tiyoorii qabanneefitti isinii dhiyaannee jirra. Tiyooriin keenya Adobe Photoshop irratti tuulota irra jiran akkamitti akka fayyadamnuu fi isa biratti akka fayyadamnu kanneen qabanneef isinii dhiyaannee jirra. Akkuma jedhamu Adobe Photoshop soofteera isaa eessaa argannaa? Soofteerri isaa kifiyaa nama gaafataa warra nu jettanii telegiraamaan na gaafattanis jirtu. Sanii fa'aaf wal qabatee viidiyoo guutuu isinii hojjedheetiin viidiyoo isa yuutuubii irra gad isinii dhiisuudhaaf yuutuubiin viidiyoo waan jalaa buusuudhaaf viidiyoo sana akkuma hojjedheen telegiraama irra isiniif ka'ee jira. Akkasumas soofteerota Adobe Photoshop insuleetarallee hunda isaatu telegiraama irra isinii ka'ee jira. Telegiraama dammoo liinkii diskiripshinii kana jala isinii ka'a. Seentaniitiin bilisa buufachuu hin dandeettu jechaadha. Amma akkuma isiniin jedhee karaa tiyoorichaati yoo deemu tiyooriin keenya asii amma faayilii kana keessaan isinii galaa. As amma fakkeenyaaf editii kanneen tuulota kanneen isinii himuudhaaf faayila tokko ijaarrachuun nurra jira. Opiniidhaan fayyadamuu dandeettu, niidhaan fayyadamuu dandeettu. Opiniidhaan mee footoo tokko ol baasneetiin fakkeenyaaf mee ishii footoo galchine kaanii mee edita keessa ni seenna. Edita keessa yommuu seennu kanneen haala salphaadhaan as biratti Ctrl Z dhaan of dura deebisuuf akkasumas step forwardarii fa'aa galchuudhaaf step backgroundii fa'aa alt plus Ctrl Z dhaan feedii kanneen ekkatii fa'aa godhuudhaaf Ctrl X Ctrl C copy ማለት kan haala salphaadhaan ittiin ማለት dirqama isin barbaachisa jechaadha. Kiiboordii irraa haala salphaadhaan Ctrl C fa'aa copy gatu pastii gatu fa'aa ቀጥታ ፋይል keessa seenuu irra jiru jecha. Yoo faayilii keessa seentanii barbaaddanis edit kan jedhu kana keessaan seentaniitiin fayyadamuu dandeettu jechaadha. As bira immoo image kan jedhu kuni addikshinii kuni kalarii isaa fa'aa akkasuma footoo backgroundii fa'aa boodarra footoo keessatti bakka kamitti akka jiraatan nu barbaachisu seeraan gadi fageenyatti ni ilaalla. Ammaaf as bira footoo saayizii fa'aatiin jira. Saayizii footoo fa'aa ni galchitu. Rizooluushinii fa'aa hagam akka jiru isa kan duraa irratti ni galchitu jechaadha. Kan isatti aanu leeriin jira. Mee as bira image rotation kana digirii isaa 180-90 digirii isaa zorsisuudhaan fa'aa fayyadamuu dandeettu jechaadha as biratti. Footoo tokko yoo digirii isaa zorsisuun vertikaalii fa'aa fayyadamuu dandeettu jechaadha. Haala salphaatti yoo ilaalle biratti tarru leeriin isaa akkasumas as bira duplicating leeriin jira. Leerii kana addatti hubannoo barbaaddan F7dhaan ni bantu windoo irraa. As bira taayipiin ni jira. Selectii kanneen keessaallee akkasumas color range'n jira. Waa hedduu fayyadamtu jechaadha boodarra jecha. Kanneen boodarra adeemsa keessa laalaatiin deemna amma sa'aatii gubuura haaluma salphaatiin gubbaarra ilaalla. Bilariin booskiin jira. Kanneen keessa waa hedduu jira jechaadha. Kanneen burushii kanneen adjustmentii kanneen ni ilaalla. Amma tuulota asii gadi jiran kan yoo ilaallu tuuliin kun move tuuluu jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf footoo tokko sosochoosuudhaaf bakka inni jiruu fi as bira leeriin piroojeektii haaraa banna. Faayilii kana duras ni agarsiisee jira. Faayilii kanaan faayilii tokko piroojeektii galchitu. Opinii kanaan immoo footoo ta'ee wanta edit gochuu hedduu wanta hojjechuu hedduu faayila keessaa asiin banattu. Kun akkasumas CV exportii gatuudhaaf importii gatuudhaaf akkasuma piriintii fa'aa godhuudhaaf of duuba deebi'uudhaan faayila kan jedhu kana keessaa arganna. Namni faayila amma new create kan jedhu kana keessa as bira maqaa ijaartu exam as bira wiizii isaa 15 heeziin dammoo 10 rizooluushinii dammoo 300 ni godha. 300 gadi ta'uun qabu footoo istuudiyoo yoo ta'ee fi footoo onlaayinii irra fayyadamtu instaagiraama fa'aa irra fayyadamtu 75 gadi yoo hin taane achi irra kun qabu. Footoo istuudiyoo barbaadu dammoo 300 oli kwaalitii ni gannasaa jecha. Yoo barbaaddan 500 akkana ol fayyadamuu dandeettu xiratii isaa eeguudhaaf. Kana kastamaayizii goona. Bitii isaallee waayitii ni goona. Okey ni goona.
Amma asirratti tuuliin maal fa'aa irratti akka nu fayyadu saniin fa'aa isin agarsiisuudhaafi footoo tokko fakkeenyaaf kilik godhuudhaan fiddaniitiin asirratti yoo gadhiistu tuulii wanta sochoosu kanaaf nu barbaachisaa jechaadha. Kanaaf nu gargaara. Itti aanu immoo as bira reektaangulaar hin jira, ellipsiin fa'aatiin jira. Kun immoo selektii irra godhuudhaan wayidammoo wanta kana baak godhuudhaan wayidammoo akkasumas deebitanii tuuliidhaan wanta selektii irra gootan san sochoosuudhaaf nu gargaara jechaadha. As biratti wanti kun ellipsiidhaanis waa hedduu qirsii hedduu hin baasna jechaadha. Akkasuma hedduu nu gargaara jechaadha kunis. Kan hojjetan diselect irra godhaatiin control diselect dura editii keessa see ture akkasii fayyadamtu jechaadha. Ellipsiidhaan tuulii ol deebitanii ol kaastanii jechaadha. Kan lammaffaa sadaffaa irra jiran as bira los tuuliin jira, paragool los tuuliin jira. Tuuliin kunniin amma kan as keessa ilaalu tuuloonni kunniin selektii godhaniiti wanta tokko bichaa murtanii baasuudhaaf isin gargaaru jecha tuuloonni as biraan jiran kunniin. Amma fakkeenyaaf as biraa masmaratti godhuudhaan naannoo barbaannu kilik gochuudhaan masmaratti godhaniitiin naannoo barbaadame bichaa selektii godhanii baastan jechaadha. Tuuliidhaan sochoosuu hin dandeettu jecha kanas. Bakka barbaadan naannoo barbaadan fiisii bichaa barbaadan selektiitti godhaniitiin baastaniitiin wanna gatuu hin dandeettu jechaadha. Haala kanaan jecha. Ishii wanta tokko footoo yoo isin jalaa badde kiiboordii keessa irraa F12dhaan bakka duraatti isin deebi'aa jira. F12 haala salphaatiin fayyadamu. Kan isatti aanullee akkasuma paarabooliisiin kunillee isaa wal fakkaata. Garuu kuni booda hedduu isin nu fayyada. Akkamitti akka nu fayyadu ammoo tuuluu bichaa haaluma salphaan akkamitti tuula kana barannaadhaaf malee booda pirojektii tokko footoo tokko ediitii tokko yoo eegalle siraataan haala gaarii akkamitti akka irra hojjennu isin agarsiisaa jechaadha. Ammaaf akka isin agarsiisaa jirru tuulota kanii eessa akka fayyadamnuu fi akkamitti akka fayyadamnu qofa. Kun amma akkuma isin jedhee naannoo tokko qofa bichaa selektii gochuudhaan akkaataa baasuutti dandeenyu tuulota asirra jiru kunniin sanii nu agarsiisaa jechaadha. Kunis akkasuma maajikiidhaan akkanuma selektii gootaniitiin baasuu ni dandeettu jecha. Calistanii kilikii irra gootaniitumaan zoorsisuudhaan selektii isin godha jechaadha. Ishii F12 bakka duraatti ni deebina. Tuuliin itti aanu as bira tuulii lama jira. Tuuliin tokko quick selection jedhama. Tuuliin tokko immoo magic with tool jedhama. Quick selection kan jedhamu kun tuulota yeroo baay'ee footoo tokko wayi baangiraawundii isaa jijjiiruudhaa fi tuulicha itti fayyadamnu jechaadha. Saalli kilik gochuudhaan selektii gooniitii yoo deemnu naannoo isaanii nu muraa jechaadha. Mureetiin wayi baangiraawundii isaanii jijjiirraa wayi immoo footoo kana baasneetiin bakka biraa wanta biraa irra galchuu ni dandeenya jechaadha. Bakka haarawaa jiru as bira yoo ol isin jalaa bahe as bira maayinasii fayyadamuu dandeettu, as bira pilaasii fayyadamuu dandeettu jechaadha. Haala kanaanii jechaadha. Akkuma isin jedhe footoo tuuliidhaan fayyadamuu ni dandeettu. Haala gaariidhaan akkana mudurtanii ni baastu jechaadha. Kan itti aanu immoo maajik tuulii jedhama. Maajik tuulii kan jedhamu kun halluudhaan halluu isaatii amma fakkeenyaaf bifa adii irra yoo dhuftan bifa adii muree isinii baasa. Bifa diimaa irra yoo dhuftan bifa diimaa muree isinii baasa jechaadha. Halluudhaan selektii isinii godha jechaadha. Kan itti aanu tuulii kirooppii jedhama. Kirooppiin kun fakkeenyaaf amma as bira footoo tokko shaniin jira. Footoo DV amma fakkeenyaaf DV isin ta'u footoo hedduu isaa 4-5 fa'aa. Saayizii barbaadanii kirooppii gatachuu hin dandeettu jechaadha. Zuum gochuudhaan kirooppii gatachuu hin dandeettu jecha hamma keessa wayi wiizii isaa heezii isaa seentimeetiraan fa'aa barreessuudhaan footoo guddis ta'ee muluu ta'ee kirooppii gatataatiin saayizii barbaadanii imeejii isaa irra galchitaniitiin murachuu hin dandeettu jechaadha. Tuuliin isatti aanseetiin jiru
Tuuliin isatti aansee ittiin jiru tuulii loogoodhaafis kalarii isaa automaatikii deddeebi'eeti iddoo tokko tokkodhaan iddoo san kalarii isaa halluu nu barbaanne irra nu deebisuu jecha halluu adii yoo tuqne halluu adii nuuf godha. Akkasumas diimaa illee yoo tuqne diimaas nu godha. Halluu tuquudhaan automaatikii halluu san nu jijjiiru jechaadha. Tuulota asii jidduu kanneen jiranii booda irratti ilaalaa piraaksisii hojjetaatiin. As bira siraas tuulii kan jedhamu kuni akka haxxuutti nu gargaara jecha akkuma fakkeenya siraasii duteetti siraasii sana haqu wanta tokko haquudhaan wanti nu jalaa bade tokko gidduu sana haquudhaan suuraa irratti booda irratti hojjetaatis isin agarsiisa. Daanseetiin kan jiru baangiraawundii siraas kan jedhamu muluu baangiraawundii haquudhaaf kan nu gargaaru jecha baangiraawundii siraasii kan jedhamu kuni daanseetiin kan jiru maajik siraasii kan jedhu jira. Maajik siraasiin kun halluu irratti tuquudhaan halluu barbaanne halluu irra dhufne sana automaatikii nuuf balleessuudhaaf nu gargaara jechaadha. Haala kanaan tuuliin itti aanseetiin jiru giriidiyaantii kun halluu kenna riimiksii godhuudhaan sooliidii fa'aa halluu garaagaraa wal keessa maxxaneetiin baangiraawundii fa'aa jijjiiruudhaaf kan inni gargaaru kuni booda irratti itti hojjannaa isa itti aanseetiin kan jiru ismuuz tuulii kana as keessaa kan jiru tuulonni kunniin wanta tokko fuularra wanta nama ba'u wantoota akka madaa fuularra nama jiru fa'aa wanta akkasii darbuudhaan nu gargaaru. Fakkeenyaaf zuum gochuudhaan bakka fakkeenyaaf madaan xinnoo fuularra jiru wanta akka ribboo kanneen fa'aa fuula namaarraa balleessuudhaaf nu gargaara. Irratti kilik gootaniitumaan bakka san riguudhaan wal keessa sanii makeetiin bakka noormaaliidhaatiin isinii balleessaa jechaadha. Wayii seetingii isaa windoo keessa seentaniitiin buruush buruush kan jedhu kana keessa dhuftanii as bira saayizii isaa qannasaatiin dabaluu ni dandeettu jechaadha. Saayizii isaa dabalaatiin qannasuu saayizii isinitti xiqqaate akkas fayyadamuu ni dandeettu jecha as bira kan banaatiin kan fayyadamuu ni dandeettu. Kan itti aanu immoo buruush tuul jedhama. Buruush tuuliin kun wanta fakkeenyaaf baddeesseetiin kuni wanta suuraa irratti baay'ee wanti nu gargaaru hin jiru garuu wanta tokko akkuma maqaan isaatii fi fakkeenya isaa dalaguudhaaf wanta akka wanni ifaan irra dhufu kana dalaguudhaaf wayii halluu isaa addeessuudhaaf halluu isaa bareechuudhaaf bakka adjasti gochuudhaaf nu gargaara jechaadha. Tuulii kana booda irratti garuu yeroo kalarii adda addaa kana nu bareechisaa jecha bakka akka ifaan nu kenneeti nu bareechisaa jechaadha. Suuraa irratti garuu baay'ee nu barbaachisu suuraan fuula ifa isaatiin ifa isaa akka waan bareeduuf seera kalarii hojjechuu wayyaa. Tuulii itti aanuutiin jiru peen tuulii jedhama. Peen tuuliin kun loogoo garaagaraa hojjechuudhaa fi qirsiidhaan irra baastanii boca addaa uumtaniitiin boca isaatii hojjechuudhaaf isin gargaara jechaadha. Boca kana hojjechuudhaaf baakispees goonee teessanii fakkeenyaaf iddoo tokko kilik godhuudhaan takkatti kilik gootaniitiin achii bakka biraa dhufaatiin bakka sana bakka biraatti kilik gootan ofii ofiitii fi automaatikii fakkeenyaaf automaatikii dhuftaniitiin bakka biraa kilik gootaa. Maawusii keenya fayyadamuun tachii keenya gadi dhiibnaa ergasii osoo gadi dhiisuu barbaanne boca barbaanne kirrii barbaanne fakkeenyaaf bakka geengoo hojjechuu barbaanne akkanatti irra dhiibuudhaan bakka dhaabne sana irratti nu zooraa jechaadha. Tuuliin kun Adobe kanarratti baay'ee itti fayyadamu garuu Adobe'n Illustrator irratti hedduu isaa bakka kanaan hojjedhaa jechaadha. Isin agarsiisuuf jira isarrattis. Kanarratti haala kanaan irra dhuftaniitii hojjettu jechaadha.
Peentuuliin kan qabataa boodarra dalagaa keessatti akkamitti akka irratti hojjennu seeraan ilaalla jechaadha. Amma karaa itti aanutitti tuulii itti aanutitti workspace godhuudhaan as bira barreeffama keenya haala diizaayinii barbaadnuun barreessuu hin dandeenyu. As bira horizontaal taayipiin jira, vertikaal taayipiin jira, akkasumas horizontaal taayipii maaksiin jira, vertikaal maaksiin jira. Diizaayina barbaadneen barreessuu hin dandeenya. Barreeffamas saayizii isaa akka barbaadneen as biratti 72 ol barbaadne barreessinee kaanee murtuulii fayyadamuudhaan qarsiisaa guddisuu hin dandeenya jechaadha. As bira immoo wanta isaa regulaariin jira, puldiin jira. Saayizii isaa kan qarsiisaa jijjiiruudhaaf boca isaa kan jijjiiruudhaaf akka fedhii fayyadamuu hin dandeenya. Karaa isaas as biraan fayyadamuu hin dandeenya. Karaa isaa fayyadamtanii barreessuu hin dandeetta. Adii irratti fayyadamtanii barreessuu hin dandeettan jechaadha. Kan itti aanu immoo kunis wanni tokko boca tokko uumuudhaaf fakkeenyaaf amma tuuliin kun yeroo baay'ee amma fakkeenya reektaangil tuuliin kun tuuliin kun ellipsi tuuliin kun laayiniin kun yeroo baay'ee waraqata akka biizines kaardii hojjechuudhaaf gargaara. Qirsi isaatiin boca isaatiin eeguudhaan halluu isaa istirookii kanallee irraa balleessanii halluu isaa istirookii irraa hambada. Istirookii isaa balleessuudhaan halluu isaa as bira ijaaruudhaan halluu feetanii hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Likkii kanaan hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Akkasumas fakkeenyaaf suuraa tokko jalatti miila yoo hojjechuu barbaaddan jira lipsiidhaan. Qirsi barbaadan hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Kana immoo istirookii isaa as bira ni balleessitu. Normaalii gootaniiti istirookii isaa likkiin yeroo haala normaaliidhaatiin hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Haala kanaan jechaadha. Tuuliin itti aanu amma tuulii kita keenyaa karaa dhumaatitti kalaqoo lamaatti deebisaa jirra. Kun footoo tokko maalitti footoo dhumarra jiru kana sochoosuudhaaf karaa itti akka zuumiidhaaf nu fayyada jechaadha. Haaluma kana kunis zuumiidhaan nu fayyada bakka jiru san kilikii godhuudhaan zuumuudhaaf nu fayyada jechaadha. Ayyee tuulonni keenya kan fakkaataa paartii itti aanutti tuulota haaluma qallaaliin akka paartii kanarratti isiniif gala abdiin qaba. Paartii itti aanu irratti footoo tokko akkamitti ediitii gaariidhaan uumamnee footoo tokko akkamitti akka irratti hojjennu isiniif qopheessaa. Tuulii kana yeroo kana naa qabattan footoo kana irratti akkaataa irra hojjedhu isteeppii baay isteeppii isaatiin yoo isiniif ibsu isiniif gala dhiyaadha. Viidiyoo keenya laayik gochuu, yuutuuba keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaan turaa isin jedha.